ummanni Itoophiyaa warri feemasootaa kuni wanta kana taqaawamuu diddanis zimmi jettanii jirtan. Shamarroonni biyyaa yaate akka hoolaatitti akka horiititti bismillaahi basma am jettee qalamti jechuudha biyya Arabaa keessatti. Kun qalamee biyya keessa ciise biyya Arabaa keessa kun birootti ajaa'ee xiraay kuuseetanya adaaritti gurgurameet macaa'ochaa ta'ee to'ee haadhaaf abbaarraa bahee akka sareetitti du'a jechuudha biyya ormaa keessatti. Sirii silxanaa godhanii biyya yaasaa jiran shamarroota jechuudha. Maal inni jedhebe kokkolfaa biyya yaatan gaafa as geechu garuu ibidda maaxa keessa jirtaati. Nama du'ee dhaabatan jechuudha. Yeroo Mallas Zeenaa sitti fakkaatin yeroo Mallas Zeenaa san tan qabaarrartee jaalatamtee daragattee galte. Hadha garuu sareen bakka keenya bootaa qabdi. Yeroo ammaa kana jechuudha. Kanaafuu maaliif zim jettan? Kokkolfaa'ee bashaqa waan gaarii kanatti nu dhufaa jirta. Xirooftee moodisii dhabdee uumaan rabbiin uume sirratti ajaa'ee qaamni kee xiraa'ee injiraa yaastate si galee biiroo keessatti. Isaayyuu si qaxaqaxa. Zeegota adda addaatiin dhagaa mukatti si buusaati ati kan biyya ormaa keessatti hookaa hin milkoofte hookaa biyyee taatee galte jechuudha. Si galee hookaa maraattee hookaa waan wayii taatetti deebite jechuudha. Kolfitanii amma eebbifamtanii barattanii si nagarre kolleejjii kana naasente doktornatii naa barachaa jirta. Maaliif gabbatan wanti kun akka dhaabbatu hin iyyine shamarran 10,000 20,000 100,000 biyya naa yaastan waan gaarii kanatti oofaa jirtanii. Video na bira jiru odo ijjisin arge misi billahi ani akkana lol gaawanii kaawwatanii isaaba horii xiqqaran video na bira jira ana jechuudha biyya Suudi Arabiyaa keessatti kan kana tare meeqatu jira miidiyaa irra kan hin baan hadha gar hundi keetu zimmi jette ijoollee kan ilaalte rabbiin jechuudha dharasin gootan beekaf yoo waa dubbannu dubbiitti jarjaruun qabnu maal dubbachaan jira maalana isaa jira jennetis of ilaaluu qabna video tokko yoo argine Mira nutti dhagaameen dirgim jenne video san irratti hojjechuu osoo hin taane videoon kun waa'ee maalitii maal gochaa jiru jedhanii adda baafachuudha kan nama barbaachisu. Muddamni yeroo tokko waan hin taane keessaa nama galchuu danda'a. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattootaa hordoftootaa keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan like, share, subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa nu jabeessaa. Liking kechan, sharing kechan, subscribing kechan nu jabeessa jabina nu ta'a akkasumas immoo viidiyoolee garagaraa akkasin biraan geenyu nu jajjabeessa jechuudha. Isin immoo isaaba tokkollee isin hin kaffalchiisu gatii tokkollee isin hin kaffalchiisu. Asumarraan gara viidiyoo kiyyaan isin dabarsa akkuma jalqaba seensa dhageessaniin jechuudha. Caaltuu mucayyoota namni wallaaltan jirtanii Gimmaasha kecha gimmaashni tokko ni beektu jedhee tana yaada jechuudha. TikTok irratti baay'ee hojjetti shamarranis ni gorsiti goobaziidhas garuu oduma haasoftu arraba baay'atti arraba dheeratti gizee tokko viidiyoo ishii keessatti wanti nana haasaa ishee osoo hin taane bakka yeroo hundumaa yoo waa hojjettu arrabatti fiiddi jechuudha. Arrabni namas dogongora namni tokko yoo dogongore dogongora sanirraa nama hin deebisu jechuudha. Arrabni gorsatu nama deebisa. Namni qalbii qabu namni amma fakkeenyaaf namni tokko yoo olkaatee maa akkana taata jettee nama sana arrabsite namni sun immoo arrabaan si deebisa maaltu si galchi akkam fedhe ta'uu hin danda'asin jechuu danda'a. Garuu yoo gorsite immoo gorsa keessaa yoo gorsa 5 gorsite 3 sirraa fudhachuu danda'a 2 sirraa fudhachuu danda'a. Kanaafuu waan goonu waan haasofnu nama tokko waan dubbannu beekuu qabna. Namni tokko yoo keessan dhufee icciitii jireenya isaa rakkoo isaa yoo sitti himate dhuftee gubbaa kanatti bifa lolaatiin bifa arrabaatiin deebisiin siraatan deebisii jechuudha. Yeroo baay'ee arraban sirraa arga. Asumarraan immoo wanti dhufee viidiyoon amma yeroo ammaa kana hundi keessanuu argaa jirtu ijoolleen biyya Arabaa dhufuu fi leenjii garagaraa irra jiru. Leenjii adda addaa irra jiru akkuma argitan leenji'aa jiru. Leenjii kana irratti ani immoo leenjiin isaan leenji'aa jiran kun na gammachiise. Erga biyyaa ba'uun hin oolle akkanatti leenji'anii tokkoffaa irratti
haala nyaatarraa jalqabanii jechuudha. Haala nyaata biyya kanarra jalqabanii, haala uffannaarraa jalqabanii, amma arabdoonni kan barbaaddu nyaata isaanii haala itti nyaatan, qulqullina isaanii kan mana isaanii sun taane kan mataa isaanii akka itti qulqulleessan, akkasumas haala uffannaa jechuudha. Ijoolleen teenya baay'een gaafas biyyaa dhufanii haala uffannaa biyya kanaatis baay'een kan hin beeknetu jira. Haala nyaata asii akkamitti akka nyaatan kan hin beeknetu jira. Biyya kanatti amma fakkeenya baay'inaan lafa taa'anii nyaatu. Akkaataa nyaata biyya kanaatis barachuudha. Sanirraan kan hafe immoo meeshaalee mana keessaa amma baay'ina isaatiin barsiisanii jiru jechuudha. Sirritti bakka qixxee waan afaan arabaa baratanii dhufanidha. Viidiyoota sanii sirritti ilaalaa jira. Baay'ee ijoolleen qaramtee dhufti jechuudha. Amma asirratti caaltuun miira keessa galtee maaliif as dhuftu? Asitti biyyi kun shaggaa miti badaadhaa nama maal godhu bara mallas sanzeetanii mallas maalidha jette. Bakka kanatti deebiyoon si deebise bara mallas kan jette sanii bara mallas sanii mallas maal godheef ijoollee keenya? Akka isaan bilbila hin qabanne godhee bilbila malee hojjetu. Kan ammaa garuu akka bilbila qabatan godhee yoo rakkoon irra ga'ee gara miidiyaatti rakkoo isaanii san baafachuu ni danda'u. Kan gizee bara mallasiisanii kan ukkaamamee bade hedduutu jira. Kan amma yeroo ammaa kana ijoollee soqamtu baay'een isaanii beektu bara mallassan ijoollee dhufanii as buuteen isaanii dhabamanii jechuudha. Bara sanii namni bara 2005 irraa biyya Arabaa dhufe bilbilliin eeyyamamuuf saniin duras warri dhufe jechuudha. Bilbilliin eeyyamamuu fi bilbila qabachuu hin danda'ani bilbila malee hojjetu. Kanarraan immoo boqonnaa tokko malee hojjetu jechuudha. Niif galee wanna tokko wanni godheef hin jiru mootummaan bara saniillee. Garuu carraan yoo bakka gaarii si geechise, hireen bakka gaarii yoo si geechise, carraan kee bakka gaarii yoo si geechise, ati qalbii qabaannaan warra ofiitis jireenya ofiitis jijjiiruun ni danda'ama. Namni quufee biyya ofiitii ba'u tokko hin jiru. Namni jireenyi itti tolee tan dabaallaqee odoo biyya keessa jiraatu biyya ormaa dhufuu hawwu hin jiru. Akkuma ofii anamma ofii kiyyaa gizee san akkamitti akkan biyya ormaa dhufe nan beeka. Akkuma ofii kiyyaa sanitti namni kunis maaf dhufe jedhee of keessa seesisee ilaaluun qaba. Akkuma quba tokko yoo nama tokkotti qaban qubni afur immoo gara kee akka garagaru sirriitti beekuu qabda. Ati maal taate biyyaa baate? Sanuu biyya meeqa dhufte? Gizee sadaffaa dhufte jechuudha. Gizee tokko dhufte argite maal gochatti deebite? Lammata dhufte argite sadaffaa maal gocha deebite? Akkasitti beekuu qabda. Akkasitti dhufetti iyyuu bichaa miti. Namni kun maaf dhufaa jiraadha. Kan rakkatee jireenya maatii isaa rakkina maatii isaa laaluu dadhabee gaafan biyyaa ba'e maatii koo jijjiiruu nan danda'a. Jireenya maatii kiyyaa kana ija kiyyaan laaluu hin danda'u jedhee maallaqa qabaate sun ta'an liqeeffatee kan biyya ormaa dhufee liqaa sanis kaffalee jireenya maatii jijjiiruu hedduutu jira. Akkasumas immoo barumsa baratee barumsa bakka yaade san gahuu dadhabee aariidhaan kan biyyaa ba'e hedduutu jira. Kan gaa'ila qabatee gaa'ila san keessatti jireenyi gadadootti taatee jiraachuun itti hammaatee waan daa'ima isaatitti uffata bitu dhabee rakkatee daa'imman kiyya akkanatti guddisee eechanan gaa jedhee waan nyaata guyyaa tokko dhabee rakkatee biyyuma san deemuu naaf wayya jedheetu biyya ormaa dhufeetu jira. Namni jaalatee biyya ormaa hin filatu. Namni itti tole mana ofii gadhiisee warra ofii gadhiisee biyya ofii gadhiisee biyya ormaa hin filatu. Namni jireenya Itoophiyaa kan wajjin beennu sani walitti himuu hin dandeenyu. Ni beenna jireenya Itoophiyaa maal akka ta'e akkam akka ta'e siif galee kanaaf namni rakkatee biyyaa ba'a. Yeroo ammaa kanas jechuudha warroonni rakkoon garagaraa irra ga'u warroonni rakkooleen hedduu irra ga'u warroota akkanatti baratanii sanaxalanii seeran gara mootummaatiin sirraatan dhufan kan osoo hin taane warroota dallaalonni jechuudha. Waa hundumaa maallaqaan godhan fakkeenyaaf COC maallaqaan baasu barumsa kanallee barumsa COC kan qoramanii fidan sijammar barumsa kana jechuudha. Barumsa kana akkanatti barsiisanii waa hunda erga xumuranii fatanaa qormaata qaba. Baradhee tan dhufe waan ta'eef isinitti himaa jiran dhaga'ee osoo hin taane baradhee waan kana baradhee saniin booda qormaata qoramee tanan dhufe jechuudha.
akkanatti jiru qormaata sayyoo kufte duubatti deebitee baratta malee si dabarsanii biyya arabaa sin ergan kan riggeensi jechuudha irra deebisanii si barsiisu sirritti jechuudha fakkeenyaaf amma waa hedduu baratta wantoota mana arabaa keessa hin jirre waa hedduu argitee baratta haala naamusaa baratta gaafa mana arabaa dhufte haala itti hojii haala itti madaamii yoo bishaan naa fidete haala bishaan itti qicuuf haala itti qulqulleessitu haala nyaata itti dhiyeessitu haala uffata itti tokkostu haala itti miicitu haala itti cuuffitu haala itti aftu haala algaatti sirreessitu haala gola madaamii siraata walawwaltee bareechitu kana hunda sirriitti barsiisu maafan waan argeefani waan baradheefan irra dhaabbadhee dubbachaara ijoolleen akkanatti barattee dhufte takkittiin isaanii homaa tokko hin taane jechuudha niif galee miidhanis irraan ga'u kara seeratiin dhufani tokkoffaa irratti maallaqa 50,000 30,000 baasanii dhufan ijoolleen ejensiidhaan siraatan baratanii kara seeratiin dhufan maallaqa 4,000 5,000 6,000 biyya kana seenu jechuudha maallaqallee guddaa hin kaffalan niif galee kanaaf dhufu barri mallasis ta'e barri kunis ta'e garaagarummaa hin qabu sirii bara kana wayya namni yoo rakkate rakkoo isaa sanitti nama itti dhiyaatutti ta'ee karaa miidiyaatiinis garaagaraatiin iyyatee dubbatatee rakkoo kana keessaa obbaasu hedduutu jira garuu kan gizee bara mallasisanii bilbilli kan hin eeyyamamne namni waa'ee bilbilaatuun beeku yoo rakkatan ijoolleen yoo bilbila harkatti qabatan badanii illim jedhu kanarraa akkuma dhufteen bilbila qabatti isa naxxalti waa hunda beetti hojjetattee nama ta'uu dandeechi yoo qalbii dhabde malee jechuudha kanaaf maa dhuftanii warri fiimesii maa sagaleen taane waan kanarratti yoo jette osoo biyyi arabaa jiraachuu baate osoo biyyi ormaa kun jiraachuu baate mee namni keenya biyya keenya maaltu guddisa amma biyya keenya kan guddisaa jiru kan doolaara galchaa jiru kan meeshaan garagaraa biyya ormaatitti galaa jiru doolaara shamarran biyya arabaatiin galaa jira wanni hundi biyyattiin teenya kan guddachaa jiru kan nuti doolaara gara biyya keenya galchine doolaarri sun meeshaa adda addaa biyya keenya galchee sababbii saniin biyya keenya guddachaa jira harka 100 harki 80 shamarran biyya arabaatu biyya keenya guddise osoo hin jedhe ani itti shakkus ittiin qaana'us jechuudha niif galee shamarri qalbii qabdu biyya ormaa keessatti hojjettee of jijjiirte warroota qalan warroota maal jettu san immoo warroota seeran dhufan osoo hin taane warroota galaanarraan dhufan warroota bahaararraan dhufanitu rakkoon hin taane irra yoo gahe warroota badanii ala hojjetan warroota waraqata hin qabne madaamin akka feete gooti malee warroota waraqata qaban warroota seeran jiran namni tokkichi qubaan tuquu hin danda'u mirgi akkuma isaanii eeggamu kan sarraatinyaatille eegama sarraatinyaa akkamii warroota seeran jiran anamma seeranan jira jarri koo warroonni na beekuun beeka jarri koo mindaadhaa waggaatti gizee tokko naaf kennu maafan amanee waggaa tokko mindaa koo irra teechisa seeranan jira badee alan jiru waraqatan qaba gaafa isaan mindaa kana na dhoggatan muka hodduutti naqeen seerri takka lamaan jedheetti mindaa koo irraa luqquumee naafuudha jechuudha siif galee kanaafi seerri biyya kanaa akkuma nama isaaniitii dhaabbatu seeran jiraatte maaragaan mana madaamii hojjette hiqaama kasii hojjechuuf isaan seeran hojjennaan maragaan hojjennaan saniin booda humni sirra hin bu'u warroonni rakkoon garagaraa irra gahu warroota ala hojjetu keessattuu ala hojjetanii ala jedhanii gadi taa'uu didanii warri ala hojjetullee hundaa miti warroonni maaragaan akka kontiraatatti hojjetanii jireenya mataa ofiitii fi jireenya maatii ofii jijjiiran hedduutu jira warroota akkanumaan likiskisan suk dhiirri tokko ijaazaa buufachuu yoo itti dawwale suk jedhanii deeman kanatu rakkoon hin taane dhusumaan isaan suk jedhanii itti taphatu warroonni mindaa dhaban warroota waraqatan qabne icciitii isaanii akkuma jiranii madaamitti gadi zargafanii yoo himan madaamni icciitii isaanii akkuma nama shiidhaa naatee fakkaattee afaan jala bantee guurtee qanii kaan immoo mindaan qabdu yoo waa'ee mindaa nagaafatte waraqata kamiin poolisii si qabsiisa jettee gadi ariiti jechuudha kanatu jira malee maaf dhufuu hin jedhin namni jaalatee biyya ormaa hin dhufu leenji'anii dhufuun isaanii baay'ee barumsa guddaadha sirritti jechuudha haa leenji'anii dhufan haa hojjetan waan nu argine haa argane maal rakkoo qaba baratanii kara seeratiin kara dallaalatiin hin dhufinaa yoo dandeechan kara seeratiin aga fedhellee sin jalaa turu eeggadhaati
kara seeratiin koottaa. Finfinnee keessa ejensii 56tu jira. Ejensii 56 kana keessatti guuttadhaati sa'aatiin itti isinii dhufetti koottaa. Gizee sanii fayyadamaa taatu. Dallaalli immoo asiin singayee haga asiin singawutti maallaqa nyaata. Dallaalli sobee xiyyaara nan sin erga jedhee lukaan si ergu sin jira. Dallaala irraa of eegaa. Dallaalli bara kanaa keessattuu hattuu ta'eera. Kara seeratiin yoo dhufan haa dhufanii hojjetatanii maaltu si galchee maaltu si gube humna keetiin hojjetu. Humna keetiin miti humna isaaniiti. Mindaasitu kaffalaa fi madaami kaffalaa. Jireenya maatii isaanii jireenya isaanii haa jijjiirratan seeraan dhufanii baratanii dhufaa jiru. Itoophiyaa keessatti hojjetaa mootummaa doktorarra shaqqaalaa mana madaamii kanatu caala. Kana beektaa caaltu ko. Mee hojjetaa mootummaa ta'ee Itoophiyaa keessatti kan mana gaarii of danda'ee osoo gargaarsa tokko malee of danda'ee katamaarratti lafa bitatee mana ijaarratee jira? Jira hin jiru. Garuu shamarran biyya Arabaa osoo gargaarsa tokko hin barbaadin osoo maatiin hin gargaarin ofii isaaniitiin of danda'anii mana biillaa kan ijaarsifatanitu jira. Kash biyya Arabaa hojjette. Mana akka barbaadanitti kanarra baadiyyaa warri isaanii manni warra ishii kan citaan irratti jiguu barbaadde mana warraa irraa jijjiirtee qorqorroo maal fakkaatu luukii 40 luukii 50 luukii 30 gixxim gooteetti ijaartu shamarran biyya Arabaati. Kan warra isaanii jijjiiraa jirtu shamarran biyya Arabaati. Mee kamtu ilmi hojii mootummaa qabatee warra isaa jijjiire? Shamarri biyya Arabaa warri ishii yoo qotiyyoo qabaachuu baate qotiyyoo itti xamaddee kan duraan lafa isaanii kontiraata kennan kan ofii isaaniitii qotatanii beekne kontiraata deebistee akka isaan qotatan gootee kan warri ishii mana gaarii hin qabne mana itti ijaartee ofii ishiitiin mana magaalatti bitattee ijaarrattee jireenya mataa ishii kan jijjiirrattu baay'inaa shamarri qalbii qabdu shamarran biyya Arabaati. Biyya Arabaa itti beettee hojjette taanan akkaataa itti hojjettu beette taanan asiifachi lullu jechuu baattee jennaanii mana Arabaatitti sirriitti of jijjiiru jechuudha. Madaamuun illee hojiin nama ajjeesu jechuudha. Hojiin nama ajjeesu ijoollee keenya dhugaa yoo biyyaa baatan kaayyoo qabaadhaa as geessan taanan waaqa keechaniin amantaa qabdaniin kan musliima taate rabbii kee kadhachaa quraana kee qara'aa jechuudha. Akkasumas immoo sagada kee sagadaa yoo hojjette rabbiin karaa sii bana. Bakka yaadde keenya kan kiristaanatis waaqa kee kadhachaa matsaaf quddusii kee dubbisaa matsaafa qulqulluu kee dubbisaa tsalootii kee gochaa yoo hojjette madaamin duraanii si ajjeesuu barbaaddu bishaan taati jechuudha. Niif galee kaaniif kaanitti bilbila haasaa ooluu osoo hin taane maal akka hojjechaa ooltu maaltu akka yoo maal akka hojjette madaamii gammachiistu yaaddee hojii madaamii san maaragaan haga uggaa 2 guututti siraata shamarri kamiyyuu taanan biyyaa baate taanan haga uggaa 2 guuttanitti amala madaamii sanii haga bitattanitti akka ishiin ofitti isinitti of gadhiiste keessa dabartee mana ishii keessa garagartee ilaaltu jechuudha. Gaafa maal ta'e gaafa isin siraatan hojjettan gaafa ishii afootti siraatan hojjettan gaafa ishiin bakka isin laaluu dhiiste san isinis immoo chillaa gootoo hojii ishii garagaltee ilaaltu jechuudha. Anamma mana kana gizeen jalqaba dhufe aga waggaa tokko akkaataan itti hojjedhanatu beeka. Amma siruma kan bades kan toles hin beektu jechuudha ishiin. Maaliif akkuma duraa santan hojjedhatti fakkaata garuu ani immoo amma gubbaan hojjedha jechuudha. Humna bishaanii mala dubartii hin gowwoominaa. Kanaaf caaltuu koo dhiifama naa godhiiti ijoolleen baratanii leenji'anii dhufuun isaanii waan guddaadha. Waan guddaadha. Yoo dhageetti qabaatte nuti TikTok irratti dhageetti hin qabnu situ qaba. Baradhaati haala kanaan baradhaa koottaa isin fayyada jedhiiti ijoollee gorsi malee maal gocha dhufuu sagalee taa warri fiimesii ijoolleen akka biyyaan baane akka bara mallassanii miti jetteetu uummata iyyummaatti fixin uummanni ofiifuu uummatan jedhin uummata yoo jettu sas jammar uummata jettee nama arrabsitu san abbootii kee hawwolii kee namoota maanguddoo hunda arrabsaa jirta uummanni akka walii galaati yoo dubbattuyyuu adda baasii beeki jechuudha. Ijoollee bakka haala dubbattu beeki jechuudha. Isaan amma akka sarraatinyaa ta'an akka kaddaamaa ta'an maal akka hojjetan beekanii dhufaa jiru akkanatti leenji'anii kan odoon beekin dhufan osoo hin leenjiin dallaala warra dhufasantu rakkoo keessa galasiniin jedha. Viidiyoo kiyyaan asumarraa nan goolaba. Qeeqaa fi
qeeqa yoo qabaattan dhiifama naa godhaa na uffalchaa badiyoon qabaadhes na uffalchaa saanduqa koomentii jalatti barreessaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu turtii gaarii siniif haa ta'u siniin jedhaa. Bye bye.